diaspora biyala jiru gaafii gaafate gaafii sanii deebisuudhaan duratti viidiyoo kana daawwadhaa. Waa'ee Jimaa ummanni Harargee Jimaa wal qabatee jiruuf jireenyi isaa wayitataa akka ta'e ni beekna. Kallattii mootummaa naannoo Oromiyaaf laannee lafti Finfinneetti kennamee jira nan beeka. Waldaan ijaaramee jira nan beeka. Faayinaansiin qarshii rakkina akka hin mudanneef baankiin garaagaraa akka gargaaru kallattiin taa'ee jira. Hojichi maalirra akka jiru dhiyeenyatti hin beeku hin qorannaa kallattiidhaan garuu sirreessaa akka jiru odeeffannoo qabu jedhee yaada. Lafas laanneerra waldaas ijaarree jirra. Wanti hanqatu jiraannaan sirreessineetu gaaffii keessan bu'uuraan deebisuuf ni yaalla. Itti gaafatamummaa waan qabnuuf yeroo hundi akkuma sila namoonni baay'ee kaasaa turtan kan qabsoofneef bakka gadditanitti baatanii akka dubbattan malee mucaan keenya achi waan jiruuf afaan keenya qabanyee teenya akka jettanuuf miti. Bakka gadditan hundatti baa himadhaa dubbatadhaa garuu seeraan nama biraan tuqinaa walis hin tuqinaa waan balleessinaa baati sagalee keessan dhageessifadhaa deebi'aa kanaachoo nu waama kottaa nu dubbisaa jedha. Nuti ummata Harargee orma waan ta'eef waan shakkinuuf waan sodaannuuf iskiriidhaan waan dubbisnuuf hin qabnu. Bakka rakkoon jirutti dhufnee harka keessan qabannee si wajjin teenyee dubbanna. Yeroo biraa irra deebinee mari'annee waan sirraa'uu qabu hin sirreessina. Wanti hubachuu qabdan garuu nuyi aangoorra jiru nuyi qalbiin keenya beeku Oromoo tokkos akka waliigalaa Oromoos waan miidhu hin hojjennu. Hin hojjennu san shakkinaa. Isa kaan gara fuulduraa qabatamaan hojiidhaan agarsiisaa waan deemnuuf ammaa fulfa. Nama tokko yoo jibbitellee dhugaa isaa hin jibbitu. Dr. Abiyyi hojiin itti baay'atee jirti. Hojiin itti baay'atus yeroo magartee hojiin itti baay'ate tana wanni dalagamuu qabus yeroo matana dalagamaa jechuudha baay'inaan. Dr. Abiyyi gartee bakka biratti waan akkana feenaa janii kabajaadhaan yaaman kutaan biraa jechuudha. Dabuuftee bakka garaagaraa gartee kabajaadhaan piroojeektii kana feenaa kana gartee dalaguu feenaa janiiti hawaasni if ijaaree if qopheessee yaamaa jechuudha. Waan sanii dalageeti hojiirra oolchee fi kannaaf jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade Harargeen yeroo sanii Dr. Abiyyiin dhugaadhaa isaaniif qaalii seenee akkuma haasaa agartan kanatti waa hundaa gartee jee deeme. Namni tokko bakka dhiyoo sitti hinaaf yoo hinaaftee hinaaffaa gartee wal galaafachuu osoo hin taane hinaaffaa gartee si kakaafte yoo gartee namatti hinaaftee rakkoon qabu bareedaadha. Fakkeenyaaf yoo gartee karaa Arsii Baalee karaa kana deemte biyyi ijaaramaa jirti. Yoo gartee keessummaa fuutii deemtellee bakka daawwachiiftu jira bakka babbareeddoo hedduu jira jechuudha. Karaanis seeraan ijaaramee jira baay'ee bareedaadha jechuudha. Yoo karaa Jimmaa deemte Jimma baay'ee ijaaramaa jirti. Bakka takka namni ijaaru osoo nama fagoo jiru hin taane nama gartee bakka san jiru ijaara. Yoo gartee namni achi jiru hin ijaarre namni fagoodhaa gartee fedhii ijaarumsa bakka waan san yoo qabaatillee ijaaruu hin danda'u. Maaliif murteessaan nama gartee achi jiru sana nama gartee bakka san jirutu waan takka eegaleellee galmaan ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf amma yeroo san Dr. Abiyyiin gartee Harargee deemee akkasitti gartee uummanillee gartee simatee haala gaariidhaan gartee haasawa firii qabu kana haasawee achirraa galee garuu haasawni isaan hundinuu gartee eessa gahee Harargeen maalirra geesse fakkeenyaaf galiin gartee Itoophiyaadha jechuudha parsantii yoo xiqqeessine parsantii 60 karaa Harargee kanaan seenee wanni baatillee karaa Harargee kanaan amma yoo karaa Harargee kana deemte karaan asiin ispaaltii asiin bada asiin ispaaltii achiin bada dhibbaan dhibbatti gartee sin gammachiisu haa ta'u garuu kana namni gartee dhibbaan dhibbatti dalaguu danda'u nama gartee achiiti malee kaabinee yookaan immoo nama gartee mootummaan gartee achi kaa'ee santuu gartee mootiveet godhee waan takka waan tana dalaga malee murteessaan nama gartee achi taa'u. Amma fakkeenyaaf Harargee yoo keessummaa fudhattee yoo karaa Harargee deemte bakki gartee dhibbaan dhibbatti bareeda niin daawwachiisaa yookaan immoo gartee bakka bareedduu gartee ittiin zanaa fataa jaayattu hin jiru. Harar magaalaa Adaree biyyootte Adareen magaalaa if dandeesse. Dirqaan magaalaa federaalaati. Kan achirra haftee bakkummaan takka bakki bareedduun hin jirtu. Bakkummaan gartee silaa keessummaa fuutee geessitu yookaan immoo daawwachiiftu turistii gartee alaa dhufte gartee fuutee geessitu hin jirtu jechuudha. Maaliif irratti dalaguu dhabaa jechuudha. Amma silaa Haroon Haramaa ni jirti. Haramaa san gubbaratti hoteela adda ijaaranii turistiidhaaf qopheessuu ni danda'ama. Sunis hin ijaaramne waan baay'eedha jiraachuu. Kuni ani akka nam tokkotti kana mootummaan komadhu Dr. Abiyyi yookaan immoo qaama gartee olaanaa kanaan komadhu jechuudha. Qaamni jala jiru yoo waan san gartee gaafatee waan gartee dubbatame san gartee jala deemee hordofee gaafatee galmaan hin geenye faayidaan jirti. Saniif Jimma baay'ee ijaaramaa jirti dhugatteen ittiin gammada. Alhamdulillah Arsii Baalee roobe fa'aa deemtee baay'ee nama tolti. Inshallah yeroo dheetti roobe deemee viidiyoo isiniif waraaba. Jimmallee deemee viidiyoo isiniif waraaba ni ilaaltan jechuudha. Wallagga tuyaa ture. Alhamdulillah inshallah mayyaan dhaabbatte rabbiin gartee uummata keenya tokko godhee rabbiin gartee nagaa buuse biyya gartee biyya ijaarumsaan ikoonomiidha waa hundaa'uun
samitti xatur biyaa godhu garuu yeroon tuni teenya akka fedhe mantaane carraa kanatti fayyadamne biyya teenya jaarree nama keenya gartee wal jaarree dinagdeenis hundaanoo jechuudha baqattummaa gartee baharaan karaa biyya namaatii fi bakka bakkatti deemurra as keessatti gartee wal utubne biyya teenya jaalannee wal jaarree wal kabanyee wal utubne mootummaa amma jiru kana wajjinis dhaabbannee keenya mootummaan kun keenya jennee dhibbatti gartee ifitti himne waan hojjenne galma nageenyaan jaa dhumarratti immoo erga nan dabarsu haasa'u gartee Dr. Abiyyiin haasi kana bulchitoonni gartee Harargeedhaa ta'e bulchitoonni gartee kutaa Oromiyaadhaa hundi keessanoo jechuudha qaama gubbaa jiru qofa teessanii osoo eeguun taane dalagaadhaa hojiidhaan dinagdee hawaasa keessaa baasaadhaa dalagaadhaa mootummaadhaaf dhiyeessaa carraa kana fayyadamaadhaa maaliif ganda keeman taane ganda dhalatti man taane ganda san dalagi ganda keenya kana ifaan hin jiru bishaan hin jiru dalagi rabbi biratti illee ajira gartaa gam tokkoon immoo carraadhaa Harargeen abbootiin qabeenyaa hedduu jira garuu viidiyoo akkasitti gartee yoon hin gartee kan hin dongortee nama tokko illee kan hin mufachiisute dhiifamaa godhaadha garuu carraa kanatti fayyadamnu sin jaa galatuma ulfaadha viidiyoo sagantaa biraatiin hanga walitti aanutti nagaanaaf turadha assalaamu alaikum gaaffii isin kaastan dhiiseen ani gaaffii isin gaafachuu barbaadu wallagga baay'ee jaalladha isinuun beektu carraa waggaa 3 qabna amma filannoo dhufutti waggaa 3 kana keessatti naannoo kana amma humna keenya danda'e jijjiiruu barbaanna gaaffii keessan keessaa dhibbeentaa 10 20 30 50 deebisuu barbaanna kanaaf nu gargaara yeroo nu gargaarta waan tokko nu gargaara nu jibbaa nu arrabsaa nu qeeqaa garuu hojii misoomaan dhaabsina hojiin haa hojjetamu wal qeeqaa rakkoon hin jiru wallagga deemuun hin danda'amu wallagga hojjechuun hin danda'amu kontraata wallaggaa hin barbaadu namni jennaan mootummaa maal gochuu danda'a homaa gochuu hin dandeenyu waggaa 3 nu fuuldura jiru carraa guddaa waan ta'eef itti gargaaramnee naannoo kana jijjiiruu akka dandeenyuuf nu gargaara warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef qabsoon keessan kabajamaadha garuu daandii hojjetamu hin dhaabsisinaa daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoof qabsooftu yoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu ummanni wallaggaa kanaaf nu gargaaruu danda'ee jennaan rakkoon keenya walakkaa ni qaba bishaan jettaniittu staadiyeemii jettaniittu industrial parkii jettaniittu hunduu ta'uu kan danda'u nageenya yoo jiraate duwwaadha nagaan kun immoo nurka jira Suudaan itti dhufee kan nu jeeqaa jiru Gaambeellaan itti dhufee kan nu jeeqaa jiru kan wal jeeqaa jiru nuyi garaagarummaa keenya garaagarummaa yaada waltajjiif dhiisnee waa'ee misoomaa irratti wayiin dhaabbachuu dandeenyee jennaan rakkoon uummata wallaggaa baay'een isaa hiikamuu hin danda'a jedhee yaada. Isa guguddaa nuti hojjenna. Isa nurraa aanee jiru Shimallis nu hojjeta. Kan staadiyeemii, kan eerpoortii, industrial parkii, warshaa daabboo kan kana fakkaatu mucaan tokko jira kan Bashashaatti dhalate as Naqamteetti guddate. Masfin Malaakuu jedhama. Masfin Malaakuu itti aanaa pirezidaantiidha garuu waa'een Wallaggaaf Naqamtee amaanaan kennameefii jira. Gargaaraati waa'ee eerpoortii, waa'ee industirii, waa'ee magaalaa kana keessa jiru baay'eesaa inni ni hiika. Isarraa olii Shimallis ni hiika. Isaa olii an hiikuudhaan ayyaana. Garuu nu gargaara. Gargaarsi nuti isinirraa barbaannu hojii misoomaa akka hin dhaabbanneef deeggaraa. Yaadaan tokkummaan dirqamaa miti. Dirqamaa miti. Yaadaan gargarbaa hojjechuu hin danda'amu. Kanaaf nu gargaartanii jennaan gaaffiin keessan baay'ee deebi'aa hin deema amantaa jedhuun qaba. Waa'ee finxaaleeyyii kaastaniittu keenya hiiknee jennaan nu yaaddessu. Jalqaba kan keessoo keenyaa haa hiiknu. Waa'ee amantaa waldaa Ortodoksii wajjin walii gallee jirra.
Oromoon afaan isaatiin faarfachuu barbaada, afaan isaatiin lallaba dhaggeeffachuu barbaada. Kan jedhu gaaffiin kun ka'eera. Jarris fudhatanii jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni afaan Oromoo danda'an Oromoo ta'an bakka hundatti akka ramadan walii gallee jirra. Dhiyeenyatti hin godhu jennee eegna. Kun tartiibaan hiikamaadha. Wanta akkasii kuni fedhiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Karaa nageenyaatiin gaafachaa deebisuu dandeenya. Waan nu rakkisu miti. Qabsoo guddaa deebisnee jirra. Kana deebisuun baay'ee ulfaataa miti. Tasgabbiidhaan, nagaan, mariidhaan gochuu dandeenya jennaan waan deebisuuf nu rakkisu miti. Waa'ee tokkummaa Oromoo kaastaniittu bu'uura irraa gaafa qabsoo jalqabnu waa'ee tokkummaa Oromoo kaasee qabsoofne Oromoon hin du'a, hiriira nagaa hin ba'a, hin dubbata, maaliif injifannoo argachuu dadhabe rakkoon isaa maa inni kan jedhu jijjiiramaan duratti ji'a lama yookaan ji'a sadii duratti as naqamteen ture torban tokkoof akkaataa kamiin injifannoo fiduu akka dandeenye mari'annee walii gallee injifannoo finnee jirra. Qabsaa'uun Oromoof haaraa miti. Qabsoo amaneef aarsaa ta'uun Oromoof haaraa miti. Kan haaraa ta'e nu rakkisaa jiru injifannee injifannoo sana hubachuu dadhabuudha. Injifannee hin beeknu qaba. Reefu injifanne waan ta'eef waan injifanne sana qabachuu, tiksuu, gargaaruu, mul'ata sanaa wajjin dhaabbachuu irratti rakkoonni guddaan nu mudachaa ture. Malee bara qabsoo Oromoon du'uuf qophaa'aa ture. Gaaffii gaafanne hunda mamii tokko malee deebisaa ture. Eega injifannee qabsoo jaarraa tokko ol abbootiin keenya itti dhamaan itti dadhaban gaafa deebii argatu wal dhaggeeffachuun, walii abboomamuun, wal kabajuun hin turre waan ta'eef nu rakkise. Dorgommii addaa keessa galle. Kun barumsa waan arginatti fakkaata. Akkaataa kana adeemnee waan barbaannu galmaan ga'uu akka hin dandeenye Oromoon hanqinuma isaarraa barumsa waan argate natti fakkaata. Kana booda kan inni isinii ibsu barbaadu nuti rakkoo yaadaa hin qabnu. Rakkoo tarsiimoo hin qabnu. Rakkoo mul'ataa hin qabnu. Fedhii keenya karoorsuuf akkaataa karoorri hojiitti jijjiiramuu danda'u itti qophaa'us rakkoo hin qabnu. Hojii jalqabnee fixuus rakkoo hin qabnu. Muuxannoo guddaa argannee itti guddanne. Uummata keenya irraa nuti kan barbaannu gaaffiin keenya baay'eedha. Fedhiin keenya baay'eedha. Miidhaan nurratti ga'aa ture baay'eedha. Waa hunda guyyaa tokkoon deebisuun hin danda'amu. Osoo akkas danda'ame waggaa 100 maaliif turre? Tartiibaan. Tarsiimoon gahaa miti. Tooftaan hin jiru taanaan. Gaaffii misoomaa, gaaffii nageenyaa, gaaffii walqixxummaa deebisaa deeme. Nuti gootota keenya faarsuu waan hin dandeenyeef dhokatee hafe. Kana seenaadhaan beekna. Qabatamaan Biraanuu Juulaa, qabatamaan Geetaachoo Guddinaa, qabatamaan Zawuduu gaafa gootummaa hojjetan garuu arginee jirra. Gootummaa si shakkuu ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Gootummaan isin shakkuu hin dandeenyu. Seenaan keessanis hojiin keessan inni har'aas kan agarsiisu rakkoon gootummaa hin jiru. Rakkoon hanga ammaa nu mudachaa jiru abboomamuudha. Mul'ata tokkoof dhaabbachuudha. Wal ijaaruudha. Wal iyyaafachuudha. Wal gargaaruudha. Inni immoo adeemsa keessatti hiikamaa deema. Amantaa jedhuun qaba. Har'aaf Wallagga dhufuu kootti hundaa oolu. Isin arguu danda'uu kootti baay'ee gammadeen jira.
akkan deddeebi'ee dhufuuf akkan deddeebi'ee isin arguu danda'uuf daandiin hojjetamuu danda'a. Dirreen xiyyaaraa hojjetamuu danda'a. Garuu lapheen irraa fagaannaan gatii hin qabu. Lapheen keenya walitti dhiyoo ta'uu qaba. Lapheef sammuun garaagara gaafa sammuun didee yaada addaa barbaadu isa hin mari'anna rakkoon hin jiru. Kadhannaa keessan hin dhiisinaa kan nama gargaaru Waaqa waan ta'eef.